Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataatti sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 3 meetira baandii 1922 fi 25 irratti Waashingtan DC irra isaanii dabarsuun kaarraa kun ammaantan jalqabne. Roobii waxabajjii 28tti barii 2017 babaarotti tolee yoo jennee baaratti tolee jajjabooti tolee yoo jennammoo eejabaatti tolee fi ooliin nagaa yoo jennellee nagaa teessan nagaa jechaa akka nagaa isaan nagaa nu fuutan hin beennaan soraala keessan keessummeessaa dhiyaadhaa jenna. Mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa Finfinnee wajjin hariiroof bu'aa qabaatu irratti labsiin wixinee ba'eera oduu booda xiinxalaaf gabaasa qabna. Oduu kan sin dhageessisu ana jaallannee gammadaati. Qophiin teennaa hagi tokko hagi guddaan akkuma ammaa jaalanneen jette koreen maree federaalaa faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argattu jedhee labsii baasee irratti gamkaan immoo sagantaan nyaata addunyaa WFP'n biyya afran beeltiitti hammaate taakii Yemenii, Soomaaliyaa, Suudaan Kibbaatiif Naayijeeriyaa gama kaabaa ba'aa doolaara biliyoona 1 qarqaarsa gaafachuufii jiru. Warra isaanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaanaa jaalanne. Mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa bu'aa addaa argachuu qabu kan eegsisu wixinee labsii manni marii ministeerotaa qopheessee jira. Akka wixinee labsii kanaatti magaalattiin bulchiisa naannoo Oromiyaa waliin haala walqabateen Finfinnee jedhamtee waamamti. Sadarkaa addunyaa ardiif dhimmootii sadarkaa guutuu biyyaa akkasumas mootummaa federaalaaf bulchiisa magaalaa Finfinnee keessaa waliin garuu Addis Ababaa jedhamtee waamamti jedha. Afaan Oromoo bulchiisa Finfinnee keessatti afaan hojii akka ta'u wixineen labsame kun lafa kaa'eera. Kana irratti gabaasaa biyyarraa ergameef xiinxala kenname oduu boodatti deebina. Tokkummaan mootummootaa bara 2030tti beela guutummaatti dhabamsiisuuf karoorri baafate biyyootii giddugaleessa bahaa Afriikaaf iddoo biraattis walitti bu'iinsa gaggeeffamaniin danqamaa akka jiru xiinxalli sagantaan nyaata addunyaa haala beela addunyaa kan bara 2016 irratti gaggeesse argisiisee jira. Gabaasaa Liisaa Shelaayin Jenevaarraa ergitee jira Tigistuu dubbisa. Akka gabaasni mootummoota gamtoomanii agarsiisutti bara 2016 qofa namoota miliyoona 700 fi miliyoona 95tu beela hamaadhaa saaxilame. Mata duree 2016 A Year in Fighting Hunger jedhu jalatti hanba'ee gabaasichi oggaa tokkicha kana addunyaarraa beela balleessuudhaa tattaaffii godhamee fi gufuuwwan jiran irratti xiyyeeffate. Gufuuwwan tarreeffaman keessaa jeequmsi biyyoota beelli itti hammaachaa jirutti asiifachiin ka'ummoo sababa guddaa ta'eera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bara 2030tti jechuunis oggaa 13 har'aa addunyaarraa beela balleessuudha karoora qaba. Haalli jiru garuu kana dhugoomsuudhaan ta'u natti fakkaatu an jettu dubbi himtuu dhaabbata sagantaa nyaataa addunyaa yookanis WFP Bettina Lusheri. As you know, the world is a mess. We have more emergencies than ever. We have more refugees than ever. And we are struggling on all fronts to help the hoomuu caalaa baay'achaati jiran. Waan akkanaa takka arginee hin beennu. Lakkoofsi baqattootas akkasuma dabalaati jira. Kanaafuu egaa gama hundumaanuu namoota rakkina keessa jiranii fi beela'aa jiran kanaa nyaata dhiyeessuudhaa carraaqatii jira jechuudhaan haalli jiru ammam akka hammaachaa jiru ibsite. Dhaabbanni sagantaa nyaataa addunyaa bara darbe keessa namoota beelahan miliyoona 82 oliif qarqaarsa nyaatatii fi maallaqaa gochaati ture. Beetinaan bajatni kun faarumaan guddaa ta'us gahaa akka hin taane garuu dubbatti. Sababni isaas baay'inni namoota qarqaarsa barbaadanii dabalaatii buluusaati. Biyyoonni guddina amma tokko agarsiisa turanis sababa jeequmsaatiin duubatti akka deebi'aa jiran Suudaan Kibbaa fakkeenya gochuudhaan ibsiti. And look what happened. They went back to fighting and for the first time in 6 years amma waan ta'aa jiru raali lolatti deebi'aniiru. Biyyattiitti beela oggaa jaha keessatti hin arginetu amma mul'achaati jira. Suudaan Kibbaa naannoo tokko tokkotti jechuu kiyya. Kuni waan hin amanamne biyya haaraa reefu walaboomtetti kan argaati jirra. Waan amanamuu miti. Kanaafuu walitti bu'iinsi fi jeequmsi dhaabbachuu qabaa jette. Siiriyaan meeshaa keemikaalaa akka hin gargaaramneef akeekkachiisa Yuunaayitid Isteets laatteef kadhaggeeffatte fakkaataa jedhu ministiriin alaa
ministiriin ittisaa kan yuunaayitid isteetsi jeems maadas akeekkachiisa kenname qalbeeffatan fakkaata akka jedhan maadas mootummaan bashir alaasaad haleellaa meeshaa keemikaalaa tokko akka hin gaggeessine jechuu isaanii dubbataniiru. Wixata darbe galgala waayit haawus irraa ibsa baheen dubbi himaa ka ta'an shaan spaayiser yoo humnootiin mootummaa bashar alaasaad haleellaa kabiraa kan meeshaa keemikaalaa gaggeessan pireezidaantichis ta'e humnootiinsaa rakkoo guddaa kan gatii guddaa baasisuuf deemu keessa seenan jechuun akeekkachiisan. Ibsi kun kan dhagahame basaasni Ameerikaa Siiriyaa keessatti haleellaa keemikaalaa gaggeessuuf qophiin godhamaa akka jiru eega beeksisee booda mootummaan Siiriyaa garuu qophii hin goone jechuun haaleera. Hanna odeeffannoo fi galmeelee kagama intarneetiin kaampaaniilee guutummaa addunyaa irratti jiran kibxata kaleessaa mudatee sabaatii darbee hospitaalota Biriteen irratti gaggeeffame waliin kan wal fakkaatu ta'uun ibsamee jira. Dhaabbati poolisii Awurooppaa akka jedhutti hanni yookaan saayibar attaak kan dhiyeenya kana gaggeeffame haala hamaa fi walxaxaa ta'een kan gaggeeffame ta'uu beeksise. Daayirektarri poolisii Awurooppaa Raab Weenaraat akka jedhanitti haleellaan kun isa duraanii kan fakkaatu yoo ta'u garuu daran walxaxaa fi badii guddaa geessisuu kan danda'u ta'uu dubbatu. Baatii caamsaa darbee haleellaan wal fakkaataan hospitaalota Biriteen keessa jiran irratti gaggeeffame badii guddaa geessiseera. Kunis ramaddii ambulaansii akkasumas wal'aansa baqaqsanii suphuu sagantaa qabamee turan akka hafan taasisee san booda qorattoonni rakkoo kana bira ga'an. Badii wal fakkaataan kibxata kaleessaa dhaqqabe kaampaaniilee adda addaa kanneen biyyootii 64 keessa jiran kajeeqe yoo ta'u kaampaanii dawaa oomishu kan Ameerikaa Merk jedhamu kaampaanii boba'aa Raashiyaa akkasumas dhaabbata beeksisaa ka Biriteeniif garee industiriiwwan kan Faransaayii kan gaaga'aman keessaa ta'uun beekameera. Mootummoota abbaa irree ta'an kan Kooriyaa Kaabaa, Siiriyaa, Venezuweelaa kanneen birootti itti gaafatamoo gochuuf Yuunaayitid Isteetsi tokkummaa mootummootaa keessaa qooda guddaa ka qabdu ta'uu jaarmayichatti ambaasaaddarri Ameerikaa Nikki Heeli har'a garee koongiresaaf ibsanii jiru. Michoonnis ta'e mormitoonni keenya Ameerikaan tokkummaa mootummootaa keessatti sagalee akka qabdu beekuu jedhu. Koree hariiroo alaa kan mana mareef akka ibsanitti Yuunaayitid Isteetsi maal akka barbaaddu akkasumas maal akka mormitu hawaasni addunyaa waan qulqulleeffatee beeku fakkaataa jedhaniiru. Duraan bulchituu Kaalifoorniyaa kibbaa kan turanii fi amma immoo tokkummaa mootummootaa keessatti ambaasaadara ta'uun erga hojjechuu jalqabanii baatii 5 ka ta'an Keeliin golli naga eegumsaa Kooriyaa Kaabaarra uggura haaraa akka raggaasisuu fi dhiibbaan Ameerikaa goote milkaa'ee jedhu. Kunis Kooriyaan Kaabaa meeshaa nikuleeraa oomishuu fi yaalii dhukaasa misaayilaa waan itti fufteef ta'uu dubbataniiru. Siiriyaan meeshaa keemikaalaa gargaaramuun pireezidaantiin Ameerikaa mootummaa Alaasaad irratti misaayilaa leellaa ka gaggeessan godhe jedhu oduun keenya kanuma. Tammantaan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Koreen mana marii federaalaa Itoophiyaa faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu dandeetti jedhu irratti ibsi baasee kalee galgala labse. Akka yaada wixinee kanaatti Finfinneen akkuma durii kaan Finfinnee jedhanii hin yaamane. Sadarkaa addunyaatti, ardiitti, akka biyyoolessaatti, akka mootummaa federaalaatii fi bulchiinsi magaalaatti ammoo Finfinneen Addis Ababaa jedhanii yaaman. Finfinneetti afaan Oromoo afaan hojii ta'anii hojjetan. Labsii marii tanaa laaluu fi miseensi mariitti taa'ee ittiin ammoo uummata hedduutti irratti taa'ee mari'achuuf deema. Yaadii ammaan ta'e kunin seera bulmaataa mootummaan federaalaa Itoophiyaa barkum 1987 baafata keessi jira. Seerii gaafasii lakkoofsi 49 keeyyatii 5 faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee keessa qabdu eeganii fi keessa keessoo seera kanaa ammoo seeraan mirkaneessaniifi jedha. Seera wixinee kana baasuu fi marroo hedduu carraaqanii hojjechaa bahanii jedha gabaasi kunin. Faayidaan Oromiyaan Finfinnee keessa qabdu kunin faayidaa uummata dhibii Oromoo hin ta'in Finfinnee keessa jiraatu gam tokkolleen jala hin tuquu jedha. Isuma karaa qajeelaa akkuma waliin jiraachuu danda'aniif faayidaa waliin qabaatanillee jabeeffatanii waliin qabaachuu akka danda'an tolchaafii jedha gabaasi kunin. Faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee keessa argattu jedhan keessa tokko bulchiinsa Finfinneetti maatiin ijoolleen isaanii afaan Oromootiin afaan baqaffatanii Finfinnee keessatti mana barumsa afaan Oromoo sadarkaa tokkeessoo qopheessaaf. Akka Oromoon afaan ofiitiin tajaajila aadaa, artii fi tajaajila gargaraa argate tolchuuf ammoo afaan Oromoo Finfinneetti afaan hojii ta'an.
Wanti eenyummaa Oromoo mul'isaa Finfinnee keessa dhadhaabuulleen yookaan ammoo keessa jajaaruulleen waan wixinee labsii tana keessa jira keessa tokko. Akkuma kanaan waan seenaa fi eenyummaa Oromoo keessatti beekan Finfinnee keessatti dhaabuufilleen waan labsii keessa jiru keessa tokko. Karaa waltajjii ollootaa fi maqaa fuula hedduu akkuma durii Oromoo yaammatuunitti jijjiiranii maqaa Oromootti deebisu wixinee keessa akka ba'etti. Gamkaaniin ammoo maqaan Finfinnee jedhu kun Addis Ababaa jedhaniitiin seeri duratti walqixxee ulfinni qabaata. Bulchiinsi Finfinnee bajatamuufiitiin qonnaan bulaa Oromootii fi hawaasa qabeen ofii qabu yookaan ammoo handhuraa ofii irraa qabe faayidaa isaan irraa argachuu danda'aniifillee qajeelchee guutaaf. Qonnaan bulaan Oromoo qa'ee isaa irraa buqqa'elleen mirgi jarii handhuraa isaanii irraa argachuu qabu ka qoratuu fi waajjirri dhimmi isaanii laalutti ijaaramaaf. Warri duraan buqqa'e waan isaaniif malin argataniif qorateetiin waan qajeelchaniifillee qorannoon qajeelchuufii deemaa jedhe. Marii seera wixinee hedduu baafte sana keessatti paartiin OPDO bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa, bulchiinsi naannoo Finfinneetii fi bulchiinsi mootummaa federaalaatti hedduutu qooda keessa qaba. Mootummaan federaalaa bulchootii hedduulleen qooda keessa qaban. Wixinee tan irratti mari'atanii seeratti jijjiiruuf ammoo nam hedduutti irratti mari'achuuf deema. Mootummaan federaalaa rakkoolee naannoo Amaaraatiif naannoo Oromiyaa irratti nami hiriiritti ba'e keessaa rakkoolee jirtu faleetiin gaafii uummataallee hin deebisaa jedheetiin hojjechaa ba'ee jedha. Taatullee labsiin wixinee ammaan tan baatu tuniin waan hiriir kanaatii fi baatamoo tanaaf hin baanee jedhanii kan irratti ammatti wanti tan irratti jedhame hin jirtuu jedha. Iskindir Firew oduu Finfinnee ergetti. Dirree Demokiraasii. Akkuma fuullee isaaniitti himne koreen ministeera federaalaa faayidaa Oromiyaan Finfinnee keessa argatu irratti wixinee seeraa baasuun labsite. Kan irratti uummatii mari'achuuf deema. Yaadi keessammaan namoonni xiinxalaa seeraa jechuu kiyyaa Dr. Tsaggaayee Araarsaa bilbilaan dubbise gara isaan deebisa. Dr. Tsaggaayee manni maree ministeerotaa kan Itiyoophiyaa waa'ee dantaa Oromiyaan Finfinnee keessaa argattuu ilaalchisee ibsa baasee jira. Ibsi kun yeroo dheeraadhaaf ni baha jedhamee eegamaa ture. Yeroo jalqabaatiif bal'inaan ba'uu isaati. Mee akkamitti ilaalta ibsa kanarraa jalqabna? Ibsichi akkuma beekamu labsii miti. Labsiin inuma baha. Torban lamaan darbe kana keessatti labsii wixinee tokko gadhiisanii turani. Gaafas kuni keenyaa miti nuti waan wixinee akkanaan beeknu jedhaniiti ofirraa fageessan. Amma immoo deebi'anii kun waanuma isa keessa ture manni marii ministeerotaa as gadi bahee ibsa kenneera. Kuni dhimma addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu kan ibsuudha akka seera heera mootummaa biyyattiitti jedhanii garuu akka heerri mootummaa biyyattii jedhu sanatti waan sirriitti mirkaneeffame natti fakkaatu baay'ee na gaddisiisee jira akka ibsa isaan kennanitti. Dhimmoota adda addaati as keessatti kan ka'an waa'een bulchiisaa jira, waa'een aadaa jira, waa'een seenaa jira, waa'een afaanii jira. Waa'een bishaan albuudaa Oromiyaa, waa'een jiraattota magaalattii keessaa dhimmoota adda addaatu ka'e. Ibsa ba'e kana keessatti dantaa Oromiyaa qabatamaadhaan eegsiseera ka jettu naa ibsa. Akkuma beekamutti dantaan addaa Oromiyaan qabdu kun kan maddu keewwata 49.5 irraayi. Kun immoo seera heera mootummaa keessa kan jiru jechuu kiyya kan federaalaa. Dantaan addaa Oromiyaa eessarraa maddaa yoo jette akka keewwata 49.5 irratti ibsametti magaaltittiin kan Oromoo ta'uu isheerraa maddaa, magaaltittiin handhuura Oromiyaa ta'uu isheerraa maddaa kan jedhutu jira. Kanarraan kan ka'e bara baraaf amma mootummaan Oromiyaa naannoo Oromiyaa waggoota darban kana keessatti Oromoonnis viidiyoo irraa ala kan ta'an mormaa kan turan maaliifi yoo jettee ilaalte abbaa biyyummaadha. Maal jechuudha abbaa biyyummaan kun sochii reefu kana deemaa ture kana keessattis waan dhagahaa turre dhaadhannoon ijoolleen dubbachaa ibsaa turan kun abbaan biyyaa Oromoodha. Finfinneen kan Oromooti. Sabbataan, Buraayyoon, Ejereen kun hundi isaanii kan Oromooti. Kanarra darbanii immoo mallattoo qabsoo Oromoo kan ta'e adda bilisummaa Oromoo ABO'dha. Abbaan biyyaa ABO'dha. Abbaan biyyaa WBO'dha jechaa turan. Gaaffiin sochiin kun kaase. Gaaffiin uummanni Oromoo bara baraaf gaafachaa ture magaaltittiin guddoon kun magaaltittii guddoo Oromiyaa ta'uu ishee, qabeenya Oromiyaa ta'uu ishee gaafachaa turan. Akkuma seerri jedhus waan magaaltittiin handhuura Oromiyaa taate
dantaa addaa magaaltittii sana keessaa qabdi kan jedhudha. Oromiyaa keessa waan jirtuuf magaaltittiin kun qabeenya Oromiyaati. Abbaan ishee bulchuu qabus mootummaa Oromiyaa ta'uu qabaa kan jedhudha. Akkuma beekamu kun keessattuu immoo uummata biroo magaaltittii sana keessa jiran akka ilaalanitti namni hedduun seenaa ishii waan irraa haffateef, seenaan waan irraa haqameef, waan dhokatee tureef namni waal jedhaa kuni magaalaa mootummaa federaalaa waan taateef magaalaa federaalaati malee magaalaa Oromiyaati miti. Magaalaa Oromiyaa keessa argamtu garuu magaalaa uummata sabaaf sablammoota Itoophiyaati kan jedhu qaban. Kuni adda deema ka'a. Hubannoon uummataa, hubannoon uummata biroo, hubannoon mootummaa fi hubannoon Oromootaa, hubannoon mootummaa Oromiyaa, naannoo Oromiyaa waliin simatu. Kanarraa kan ka'e hubannoon sirriin qulqulluu ta'ee hin beekamu. So gaaffiin guddichi dantaan Oromiyaan magaalaan Finfinnee irraa qabdu tokko maali yoo jette abbaa biyyummaadha, qabeenya Oromiyaa ta'uu isheeti. Kanarraan kan ka'e magaaltittiin akka magaaltota biroo Oromiyaatti bulchiinsa Oromiyaa jalatti buluu qabdu akkanatti mirkanaa'uu qaba sila. Kun yoo hin taane immoo waliin bulchuu yookiin bulchiinsa waloo yoo barbaachise akka seeraatitti silaa wanti ta'uu qabu itti gaafatamummaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee mootummaa Oromiyaatii fi mootummaa federaalaatiif ta'uu qaba ture. Kun hin godhamne, kun hanqina isaati. Lammaffaa maqaa magaalaati. Maqaan ishee jijjiiramee ture. Maqaa deebisuun, maqaa magaalattii deebisuun gaaffii guddaa ture. Maqaan ishee Finfinneedha. Yookiin immoo uummanni bakka bakkeetti kan ittiin fayyadamu Shaggar jedheeti. Addis Ababaan kun gaafa impaayeriin Itoophiyaa Oromoo irraa buqqistee magaalaa sana akka magaalaa biyyattii Itoophiyaa goote san itti moggaafame. Uummanni immoo maqaa magaaltittii fi maqaa gandoota Finfinnee keessa jiran san akka itti deebi'uuf barbaadu. Kanarraan kan ka'e maal jedhanii amma kan duraa wixinee keessatti maal jira ture maqaan Finfinnee fi Addis Ababaa jedhamee seeraan sirnaan haa beekamu kan jedhu ture. Akka ibsa amma kenname kanatti garuu at international level akka federaalaatti maqaan ishee itti fufaa, akka Oromiyaatti garuu maqaan ishee Finfinnee ta'a kan jedhu malee wanti jedhame hin jiru kanarratti. Kan ibsamee jiru kan inni jedhu magaalattiin Finfinnee jedhamtee dhaabbachuun ishee beekamaadha. Hawaasni addunyaa, hawaasni ardiif akkasumas immoo sadarkaa biyyaatti immoo Addis Ababaa jedhamuudhaan kan isheen beekamtu. Sadarkaa lamaanittuu maqaaleen jiran akkuma jiranitti itti fufu. Akkaataa itti gargaarama maqootii kana gara fuulduraatti ibsa baasuun barbaachisaadha jedheeti kan inni dubbatu. Kun quubsaa mitiidha kanatti jettu Dooktar Tsaggaa'e. Eeyyeen kun quubsaa miti maaliifi Oromoon duruu maqaa magaaltittii kana Finfinnee jedhee waammata. Mootummaan naannoo Oromiyaatis hanga har'aatitti bara 1991 irraa jalqabee magaalaa kana akka Finfinnee taateetti sirnaan seeraan barreessee ofirraa qaba. Akkanumatti walii galanii biyyattii san bulchaa turan. Kuni waanuma jiru. Har'a sadarkaa naannoo irratti Finfinnee jedhamti akka uummanni Finfinnee jedhee waamu sanatti itti fufaa. Garuu immoo waan addunyaa irratti Addis Ababaa jedhamtee beekamtutti hin jijjiiramu akkuma sanitti itti fufna jechuun gaaffii uummanni Oromoo bara baraaf gaafachaa ture. Gaaffii uummanni Oromoo itti qabsaa'aa ture kana akka waan deebii argachuu hin qabnetti ofirraa fageessanii jiru jedheen yaada. Kan sadaffaa maalinni afaan yookiin immoo qooqa magaaltittii deebisuu. Magaaltittiin waan Oromoo taateef, waan Oromiyaa taateef, eenyummaan Oromiyaa magaaltittii irra haqamee waan tureef, eenyummaan Oromiyaa akka itti deebi'u yoo barbaadame afaan Oromoo afaan tajaajila magaaltittii ta'uu qaba kan jedhu mormiin deemaa ture. Kunis immoo akka seeraatittis waanuma hayyamamu ta'uuf deema jennee yaadni turre amma waan ta'uuf deemu natti hin fakkaatu. Garuu achirratti ibsamee jira afaan Oromoo afaan Amaaraa wajjin afaan bulchiisa magaalattii ta'a ka jedhu. Labsii miti kun ammas mormamaa jira miti. Amma kuni ibsa. Kun labsii keessa galuun isaana shakkisiisaadha kanatti jettu. Exactly. Kana achi wanti barbaadamaa ture, wanti eeggamaa ture maalinni yoo jette eenyummaa magaaltittii deebisuudha. Seenaa fi aadaa ishee itti deebisuudha. Abbaan magaaltittii Oromoodha. Warri magaaltittii Oromootti deebisne, Oromootti kennine nutu eeyyamaa fi kan jedhu akka seeraatitti magaaltittiin kan isaanii kan hin taanedha. Kana irratti mirga kennineefii jirra. Kana irratti immoo waliin galle. Kuni magaalaa sabaaf sablammoota Itoophiyaati kan jedhu kan haasa'an eessarraa dhufe kan jedhu. Seerri heerri mootummaa biyya saniif akka waan
Oromoo sabaaf sablammoonni biroo waliin mari'atanii walii galanii akka ittiin jiraachaa turan fakkeessaa jiru. Kun sirrii natti fakkaatu. Waan hedduutu jira, waan jijjiiramuu qabu, waan irratti mari'achuu qabu. Uummanni hundi silaa kun an opportunity to change the system. Akkaataa dhumtitti dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee keessaa qabdu eegsisuu kuni silaa gaaffiinsaa dura adda baafamuun irra hin turre. Fakkeenyaaf Oromiyaan maal gaafata? Uummanni Oromoo maal gaafata? Waa'ee Finfinnee kan jedhu maaliif sanarraa kaa'amee sanarratti hundaa'ee deebiin kennamee akkaataa uummanni ilaalee xiinxalee nu deebeera nu hin deebine jedhee yaada irratti kennee deebi'ennaan maaliif sun ifa ta'ee dura akka ibsaatti hin baane? Egaa uummanni kan gaafatamee fedhiin uummataa akka seeratitti kan bahu biyya dimokiraatawaa ta'etti, biyya olaantummaan seeraa kabajamee jiraatutti. Biyya keenyatti uummata mari'achiisanii gaaffii uummata irraa ka'anii seera tumuun waanuma hin beekamne akka tradishinitti. Kanaaf sirna dimokiraatawaa ta'e sirna fedhii uummataa kabajuu barbaada. Sirna olaantummaa seera kabajuu barbaada. Lammaffaa immoo gaaffiin uummataa karaa adda addaatiin gaafatamee mootummaa naannoo Oromiyaatti dhufaa ture. Caffeen Oromiyaatis bara baraan gaafachaa ture. Keessattuu bara 2004 irratti gaafa Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa bahee magaalaa Adaamaatti galuu qaba mootummaan Oromiyaa gaafa jedhame san namoonni caffee Oromiyaa keessa jiran gaafachaa turan. Dhimmi addaa kun seeraan akka ba'uu barbaanna jedhanii yoo gaafatan hin didan warri federaalaa. Gara biraa Dooktar Tsaggaa'e dhimmoota yeroo mormii maastar pilaanii irratti ka'aa turan wajjin wal qabsiisee dhimmoonni as keessatti tuqaman jiru. Fakkeenyaaf tajaajilawwan geejjibaa kanneen akka awutoobisii, akka taaksii, akka baaburaa akkaataa qindaa'een magaalaa Finfinnee magaalaalee naannawa ishee gidduutti akka tajaajila kennu ni qindeessamaa ka jedhu ni jira. Tokko lammata immoo kanneen magaalattii keessa jiraataa turan qonnaan bultoonni Oromoo sababaa misoomaatiin magaalattii keessaa ba'anii jiru. Ammas akkaataa barbaachisaa ta'etti amansiisuudhaan kana gochuun barbaachisaadha. Dubbiin guddaan garuu qotee bulaan achi ka'u yoo xinnaate jireenya sana caalu akka argatu gochuudha ka jedhu barreeffamee jira ibsaa ba'e kana keessatti. Akkamitti ilaalta dhimma kana akka ogeessa seeraatti? Dhugaadha, geejjibii fi taaksiin baaburri kun tajaajilli kun haala qindaa'een geggeeffamuuf deemaa kan jedhu haala ibsaan kun tajaajiloota kana lafa kaa'uun mirga saboota hundaati malee mirga addaa Oromooti miti. Dirqama mootummaati. Uummatuma biyya sana keessa jiraatan Oromiyaatti deemuuf, Oromiyaarraa deebi'ee dhufuuf, magaalaatti deemuuf kanaaf jedhaniituma waanuma godhuu qaban ture sila. Waa gooneerra jechuudhaaf yoon taane malee kun duruu inuma jira silaa. Warri taaksii oofu gabaa isaanii laallataniituma achitti deemu. Mee gaaffii koo lammataa irratti immoo ilaalcha qabduun baruu barbaada. Qonnaan bultoonni Oromoo sababaa misoomaatiin magaalattii keessaa kaasamanii turanii. Ammas kun misoomaaf aga barbaachisaa ta'etti amansiisuudhaan gochuun waanuma ta'uu qabudha. Dubbiin guddaan garuu qonnaan bulaan ka'u suni yoo xinnaatee jireenyi isaa akka durii sanarra wayyaa'uutu irra jiraa ka jedhudha ka barreeffamee jiru ibsa kana keessatti. Kana dhimma Finfinneef magaalaalee naannoo qonnaan bultootaa wajjin walitti qabdee innaa laaltu maaltu sitti mul'ata? Uummanni Oromoo lafa san irraa buqqa'uun kan jalqabe bara 1810 irraa jalqabe. Uummanni Oromoo bara baraan biyya sana irraa buqqa'aa ture. Amma persentii 19 kan seene buqqa'iinsa irraa kan ka'edha. Kan immoo labsiin kunis amma ibsuutti jira. Haa ta'u malee maal jedhaa jiru amma itti fufaa. Qoteen bulaan buqqa'uunsaa ittuma fufaa. Misoomni akka geggeeffamuuf barbaachisaa waan ta'eef qotee bulaawwan Oromoo buqqa'uun isaanii ittuma fufa. Garuu mariidhaan ta'a, amansiisnee goona, jiruu isaanii hin jijjiirra jechuun kompenseeshinii wayii hin kaffallaa fi jiruu isaanii amma jirurraa akka fooyya'u ni goona. Kuni maal jedhamaa laand giraab kan jedhamu sana. Laand giraabii kana amma seeraan lafa kaawwachuu irratti. Kun jechuun ammas Oromoo biyya sanirraa inuma dhabamsiifna. Ammas mirga keessan hin kabajnu. Mirga keenya garuu hin bitanna isinirraa. Warri mootummaanii fi warri naggaadotaa, investeroota maallaqa qaban amma danda'ame itti kaffalanii qotee bulaa biyya isaarraa lafa isaarraa buqqisanii
magaaltittii sana fi magaalota xixiqqoo Finfinnee marsanii jiran kanarraa Oromoo dhabamsiisuuf waan yaalamee waan barbaadamee. Hayyuu seeraa Dr. Tsaggaayee Araarsaa ibsa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha. Atis galatoomii namoo. Kama caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti meetirabaandii 1922 fi 25 irratti nu caqasuu jirtan yaada qabdan nu barreessaa nu bilbila yaadi san nu barreessitanii nu bilbiltan waan nu wallaalle nu beeksisa yookaan ammoo nu qabachiisa waan nu wallaalle nu barsiisa nu yaadachiisallee kanaafuyyuu horn@voanews.com yookaan ammoo afaan oromoo @voanews.com irratti imeelii kan lamaaniin yoo nu ergitanii waan hedduun nu gargaaruu danda'a gam kennaan nagaa keessi nu bula amma sagantaa afaan Amaaraa jalqaba. The Voice of America.